Dotarii sareen dutti jedha. Yeroo mammaaksa Oromoo gaaddisee erga abdiin taree seenaa bootti. Minyooti immoo harka isiitti galfachuuf karaa bitaa mirgaatiin abdii soixee of biratti deebisuuf yaalaa jirti. Manallee kireeffachuuf yaalaa jirti. Viidiyoo dinqisiisoo fi viidiyoo ajaa'ibsiisoo ta'e akkasuma immoo viidiyoo jibbisiisaa ta'e wanni ijoolleen Oromoo raawwataa jirtu gurbaa intala isaa ofii fuudhee ulfeessee kaasee deessisaa kun isa daangaa dabarfateedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan jirtu nageessan fi hageessan hin jaa. Namoonni yuutuubii kenna haaraa hin ta'in namoonni yuutuubii kenna haaraa taatan sabskiraayib godhaa. Warroonni haaraa taatan jiraatan immoo galatoomaa isin hin jenna. Koomantii babbareedaa barreessaa jirtanii na arrabsaa jirtanii hedduu ta'e galatoomaa isin jedha. Baay'ee isin jaalladha. Baay'ee isin kabaja. Ummata kiyya ummata qashti ummata jaalala. Kanaaf jechuudha wanni isin jechuu barbaade dhugaa dubbachuudhaaf viidiyoolee har'aa keessatti waa'ee gaaddisee akkasuma mootuyyuu viidiyoo dinqisiisoo viidiyoo ajaa'ibsiisoo bakka wantoota akka isin bohaarsuulee gara fuulduraatti abdiin qaba. Kanatti aansuudhaan viidiyoo lama ijoollee afaan Amaariffaatiin hojjetan. Mucaan tokko ishee gara yuutuubiin isii ji'a tokko otoo hin gu'in keessatti sabskiraayib gara 30,000 deeme. Mucaan tokko torbee sadii maal keessatti sabskiraayibiin isaa 10,000 ga'e. Ijoollee keenya maaliif ijoollee Oromoo hin guddifne? Maal sabskiraayib hin goone? Please sabskiraayib godhaa isin jechuu barbaada. Asuma gara viidiyoo keenyatti sarara dhimma waa'ee gaaddisee fi akkasuma gurbaa ofii ulfeessee ofii dhale. Ofumaa fuudhee, ofumaa ulfeesse, ofumaa dhalchiisuuf deema. Doktoree itti irratti barataa jira. Safuu daangaa dabarfate. Wanni duraan hin ta'amintu nu keessatti ta'amaa jira. Wanni duraan hin argintu nu keessatti mul'achaa jira. Qaba. Sheekiin darasaadhaan teenna gabbaatee dhalaa Oromoo arrabsiti. Dhiirri keenya dargaggeessi keenya fuudhee ulfeessee miidiyaa irratti qaama isii banee viidiyoo isii gurbaa san gaafatee taasisaa harkaa baate gaafa viidiyoon jedhan viidiyoon tasan baanee jedha. Ati akkasitti dalagu sun intala akkami? Haga inni viidiyoo si waraabuu fi haga poostii godheessa jirta. Qaama kee maaliif bantee jala qabda? Maaliif si waraaba? Qaama keetirra ururee maaliif si waraaba? Bar'ati nama dura hajjabatte malee Rabbiin jalaan hajjabanne. Ati intala muslimaa waan feetiyyuu ta'e. Warroonni faranjii garaa qullaa deemu, garaa qullaa dhalchiisu. Faranjii biratti akka isaaniitti sun jechuudha. Intala muslimaa takka biratti garuu isiin intala gurbaayyuu miti. Gurbichi maal jedha gaafa ijoolleen gaafii gaafatu. Ginni isin ijoolleen akkamitti yaaddan? Ka isa deeggaruu hedduutu jira bar gurbaa san jechuudha. Waan ajaa'ibirra. Billaahi alaikum xiqqima isii. Safuu isa jedhamu xiqquma isii. Viidiyoo itti yaadameetiin gadhiifame. Akkana jedhaa namni. Ilmi isaa kadhalatu kun viidiyoon kun hin kaantaa bor arguuf jira. Subhaanallah inni haadha mana isaa ani wallahi asiin namni keenya kun hin beeyna jedhee daangaa dabarfate. Beekamtii argachuun haadha mana ofii qaama qullaa banuudha. Viidiyoo waraabee gadhiisa. Eesha haadha mana keetti halkan wajjin bulta. Maaltu viidiyoo waraabuuf si geessa? Maaltu bakka kanaan si ga'e? Ati bar feemasii yoo ta'uu barbaadde karaa feeteen feemasii ta'uu barbaadde. Nama hedduu si hordofa gurbaa kana jechuudha. Mucaan daa'imallee qaba ta'uu danda'an beeku akkatti yeroo ilaalutti. Garuu immoo beekumsa daangaa dabarfate keessa jira. Tokkotu maal jedhe beektu? Akkamitti alaa janna jedhe. Akkamitti alaa jannaa dhiisi inumaa shamarran isitti heerumuyyuu amma dhaabaa jirti. Dhaaba. Maali? Kabaja godhaa hin dhaqqabda. Guddinni Rabbiin gaafsa guddisuuf waan xiqqishuu tanaas sadarkaa kee olitti sidha. Gaafi immoo si hiyyoomsa dolee uumu xiqqishuu tanaas si hiyyoomsa. Salphamatti du'ati viillaa irraan qabdu oduu makiina irraan qabdu jechuudha. Maaliif kabaja dhabna? Nuti keessattuu shamarran jechuudha. Dhiirota waan akkanas irratti yaadan ati akkamitti amanta?
dursa sitti hima fuula kee shaffanadhu jedha. Dursa sitti hima viidiyoo si waraaba jedha. Ishii jettee luka kee addaan bargaafattee jala jirti. Kan akkatti girgiddaan dhoofte yookiin cuuqee sitti nayitee biraa bahu qabda. Dhiirsa keetuun ta'in jechuudha. Birriin inni ittiin si nyaachisu sitti haafu. Isuma dhugaatti yoo dubbanne. Maal jechuudha? Bakka hin yaaddan jechuudha. Inumaa jira taa'ee nama gorsaa akka yakkisaatitti iyyuu jechuudha. Kanaaf nuti wanni nu galchuun jiru shamarran keenya dhiirota akkanaa isinitti yaaddu. Dhiirota akkanaa waan badaa isiniin jettu biliis irraa of eeggadha. Wallaahi dhiirri akkanaa jireenya kee fuulduraatti bakka isin taane hin beektu malee namni gaafuma si yaaduuf gaafa si nyaatu fedhu ilkaan sitti addeessa. Ilkaan sitti addeessa si duuka maal jedha gaaf kaanis si baafachiisa. Achi ka'u viidiyoo irratti si baasa. Intalli kun oduu waan xiqqishoo isee balleessite kana caala qaama isii guutuu ka waraabisan kaameraan isii waraaba miti. Kana caala ka isii waraabisan guutuu isaa bittinneessee baasa jechuudha. Shamarran keenya amma dhiira sodaattee jirti. Kanaaf wanni isin jechuu barbaadde asumarratti hin dhaaba. Wantoota na dinqisiisan yoo jedhe immoo Joosiyaa mucaa yeroo gabaabaa keessatti sabskiraayibni isaa 10,000 guute monii ta'ee viidiyoo addaa hojjetaa jiran jechuudha. Mucaa daa'ima akka nama fuudhutti iddoo takka itti gammadee namoonni keenya fi namni keenya cabsaa isa si xiqqeessuu isa maal jechuu sana jechuudha. Waroon afaan Amaariffaa dandeettan viidiyoo sana dhaqxanii hordofuu dandeettu. Dhugumatti namni gaafa hojii garaagaraa dalagutti guddina ijoolleen keenya fi ijoolleen isaanii garaagarummaa qaban. Namni afaan Amaariffaan hojjetuu fi namni afaan Oromoon hojjetu garaagarummaa qaba. Namichi TikTok irratti feemasii ta'e afaan Oromootiin dadhabee afaan Amaariffaatiin hojjetee fooloon isaa ol godhe. Kana keessa maaltu jira beektaa? Beektuu kana keessa wanni jiru sharriin hin jiru. Sharri sitti yaadan. Uf guddisuuf tattaafatu bakka kamittuu. TikTokera ijoollee Oromootii fi ijoollee Jaralaalaa fuulka jedhe. Isin galee nuti maaliif wal waanyane? Nuti wal arrabsuuf maaliin deemu? Fakkeenyaaf anumaa miskiina kana laala. Namni na arrabsa. Maal argattati ta'an arrabsitume? Wanni ati arraba kee keessaa argattu maali? Mucaa suni dhugumatti jechuudha. Daa'ima wajjin gara gaa'ela jaarutti akka waan seenuu jedhanii fakkeessanii hojjetanii bakka maaliif uummata kana bashannansiisu, uummata kana sammuu isaanii firii goosisuuf bohaartiidha beekaa. Namni tokko gaafa viidiyoo namaa laalee nama aarri keessa hoo jiraate gaafa viidiyoo tokko laalu irraa gala. Ammayyi fakkeenyaaf nutumti warri mana namaa dalagan kun gaafa aarru. Namni tokko quraana dubbisee harbaafata. Namni tokko quraana dhaggeeffate harbaafata. Namni tokko immoo kitaaba garaagaraa dubbisee harbaafata. Wanni hunduyyuu akkuma bifti kenna amaloonni namaa kun garaagara jechuudha. Isin galee kanaaf viidiyoo isaan waan hojjetanii namaaf akka namni waan san itti bohaaruuf hojjetan haala ajaa'ibaatiin namatti tola jechuudha. Maaliif kana kaase beektaa? Isin beektu isin amma wal haa guddifnu, wal haa jabeessinu, sheerii walii haa goonu, wal biraan dabarfatina. Hamma dandeettanitti sabskiraayib godha. Maaliif shabakoo taate qaarabaatti. Wanni sirrisu tokko illee jiru. Dhugaa dubbii dubbachuuf wanni sirrisu gonkumaa jiru. Wanni sii dabalu malee. Ati gaafa nama tokko wal baratti qilleensarra nama sanii walitti dhufuu dandeetta. Hiriyaa ta'uu dandeettan. Faayidaa guddaa siif qaba. Namni faayidaa guddaa namaaf qaba. Suuta keessa namoonni amma walitti dhufanii wal qabachuu danda'an. Faayidaa keeti. Obboleen kiyya faayidaa walii qabaachuu qabna. Faayidaa nuti walii qabnu hamma dandeettanitti yoo fakkeenyaaf tokko guddifne ka guddatu sun sadarkaa guddaarra ka'e nama tokko gargaaru, nama lama gargaaru yookiin immoo wantoota garaagaraa isin hojjetee isinitti fidu. Injira namni yoo yeroo isin bohaartii kennitaniif, yeroo humna taataniif, yeroo utubdaniif inta takkatu maal jedhe isin fakkaata. YouTube kan akka uumantima kanarratti ani laayikisiin godhu jette. Ati waa'ee gaaddisee malee naasoftu ani laayikisiin godhu. Naan godhin obboleetiiti jechuudha. Naan godhin. Ati naan godhin. Maaliif hoo jette nan arrabsin garuu. Wata akka wanni si faayidaa qabu jiru. Ati laayikii na goote ati dhiifteef ani guddachuu dhiisa. Yoo rabbiin ganama na kaase hin guddadha. Ani YouTube'n hin jiraadhu. Alhamdulillah rabbil aalamiin. Sitti fakkeesse malee YouTube'n hin jiraadhu. Nama of danda'aadha.
Sigale garummaa akkatitti yaaddu laakiin teetakkittiin akka waan na hir'istu waa takka odoo yoo laalu baattes uummata akka rakkoon qabu. Viidiyoo yoo daawwachuu baattes uummata akka rakkoon qabu. Barbaaddu hin daawwatta. Jibbitu hin dhiista haganuma. Namoota naadhee jettee dhimma kiyyaa miti. Kanaaf viidiyoo keenya amma viidiyoo biraatti walitti deebinutti yuutuubii keenya guddisuuf please tattaafadhaa. Share godhaa, like godhaa, koomentii babbareeda barreessaa. Isin jechuu barbaada amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti namoonni yaada qabaatan yaada keessan seenaa keessanis amma danda'ametti irraa isin hojjechuu nan danda'a garuu inshallah yoo dandeettan seenaa keessan yoo qabaatan mudannoo yoo qabaatan namoonni mudannoo qabaatan koomentii naa kaa'uu dandeettu irratti isin viidiyoon hojjechuu nan danda'a. Isin jechuu barbaada gaafii tokko jira ammallee gaafii asirratti haadha qofa otoo hin taane yeroo dheeras keessas ijoolleen gaafii isaan hedduu deddeebistee na gaafattee gaafii isaan immoo gara fuulduraatti isinii deebise jedheen abdiin qaba. Akkuma jenne mariin kennallee gara fuulduraatti ta'a. Viidiyoo keenya like godhaa, share godhaa. Amma viidiyoo itti aanu walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Baay'ee isin jaaladha, baay'ee isin kabaja. Na jajjabeessaa jirtanii dhugumatti hedduu takka isin jaaladha.